guys nuti saa kudhanitti narkamna saa takka sandura ergan because copy link taaftaaf gone mana kana jechu laqawtii goona shi guys sandura arkamna kana waraan fata qabda misila qaba uffadhe dhufa fata argee uffadhe dhufa sila ani baleen uffadhe dhufa akasi ngawre zabura yole baale galchine wa ngawra uffadhe to hotre shega deeba wallo qaba wallo uffadhe dhufa wallo hin kadda wallo injira kana majira wani hin qaba bar wallo li awa hunda hin qabasan انت هذا رفتين رفت امه فجرا جرا رفاله فته انت رفتن قبو دي جول برنجر نير سني في ادنا ما جولي هارجين جفتو قبض والله جولن ولنجر اي بريتو اوكي دوبان قفتي نفتا وعاده وفدات خاتين فنين تو ريد سنجو سلام لما نفني يعني بريد كمالي سنو فتا تكوفن فتا كيمان رجنكر وفتا هنكي يا سدي بودا سيغابر ويا سدي بودا نغا jalan apa nih ya buya sadi bodaga tamnile buya sadi boda Yona ni kata mila mafan TV to badan sinjebar ugara biyon kata mi nin ta badala mad TV age fadu ati ufata ada ma fakenya boru gara man kate ufata ada harge biyo guddo sanke sakamit da ba mu fani ada harge wallahi sinjiru mafish fan man fata ada on jira mun jiras balance guys worry fa ko yana sigata worry faransa jirtan ufata ada harge worry kabdan taki worry beitan injur worry nama kare su man naga fatare an be ko injuru leon ke sabon on harge jira muyu adam man margi zaman ada tu faza baka gaga sariki yaddo faga faari ba fattu ona jette isa gorade ummata karanya da baka rakon injur akamit manne ada injur garocha nama jaga kam Jerman jelasin jero. Ananggar cuani ani inu fada. Ufada ti ale mudi kiyan ufada. Ma ufada ti. Zanne ti jere mudi ma kiyan ufada duf. Me ya tina dura sen. Sen. Ana sen. Techu walkita sen beta sunnungal chusuna because ana si amma dervi wantane saam barbaditi sena saa barbadi sent. Saa fere sere ile saa fere sere mana kiya tab coupling share mana mana jajisi se akuma khani kauti gorisi. Ya akasi. Kai saa me katti dufna. Saa me katti dufan guys barisa. Saar badan tu freeman lagi saat ini na saat ini dem toko saat furatin jammaran. Okay guys, Ethiopia saati sagali fi wait dufu. Tole saatak iftura saatak kan dufu because namni heddum waan arkamu qabuf copy link is wan hundu gosneechu. Gebe lama kenya announce nuf ko da marra igalati wari tegartootni khanya warun jaratan game bilama qamna ana ibsan boru ndike sanu nu besisa ki sura kucha
Sodaataa jirta miti absheerra kan jiru. Nani mo. Akka argaa jiru nama hedduun na waliin jiraaf jedhe sodaatini. Ani immoo hin beekne hiyyatuun na shakkisiisaa jira akkam. Keessaan janaa buruun hin ta'u beeku. Maal? Yaabaa keessaa wallahi laazimani asran hin dubbadhuun. Hai namta kan jena rabbii kii namta kan jena. Yaa akkasi. Guys mee maakii moo qabdi ibsaa moo qaba manam mee deeggartoonni keenya walla laazilatti dafaamee walla laa jechuun isin laalla. Please wanti isin laalla. Kottaare ka jaalattoonni kennallee ka isin marti keessanuu garana korreeme wallaa laabur. Kanaaf maakiin guyyaa boritti maakii enda ibsaa bichaa wal beenu. Adis boru geemi beellamaatiin ibsaa waliin qaba takka iskiriin naan kenna. Please I don't like hin barbaadu anamma. Iddee soora iddee mangirtii kiyya. Qoy mee ibsaan dubbisan jiran boru geemi amma naan kanni waa takka hin barbaadu. Ibsaa waliin geemi. Sora marre gifti kai kaburis malsa kaya dubur boramma chikesa sadi yo ba is kuma sadi kenere chubar borib san ke san jifatu ka brother abdi ko abdi tini madante abdi man sa echun no balisa ko abdi boru geeni be lamatin kawashi akana ranafni uya boru ti sidabu barbadu uya bratille sidabu thank you. Friday ho gaya जो आज ले जाते कौन नहीं नवीन शेयर का सलाह को फिर ये आज ले ना फिर बोरो नीला कुल्लान दी मामरान आज दी तो फंडे की जगह जुमा तो फुटिन दुआ abshir wandin me saura ko abshir ya wuri da kabura sai ka bacci su ne kabta yo bale tanti ka bacci su kabta shi ko yo ifatu bai tare da ta kajara sagal tujira sai ya jin ya ojiti barburu garu man ko to ba guys ku yamburu I don't know ya fra ufanni ki aga jumatin no fa ati foda arage ufati na kata kalau dia enna diga bale ufatte na bra tedde anu fata amar ufatte jura ta wallahi ne kata ni dira na fidda Maria dedi Sirom boru sitin tawana fakada mi atadu mamo ndu fadi ki jaga jimaat ruhutti angka jumata ruhutti mandu fendu fa jimaat ruhutti fi subhanallah gas game jimaat bakka safti gono sambatamu ega jumata yo fanne hedu fe safti game ta banyo anka to arara ay gele anka turban kanatti habi sisan inta na tera fama kasi wai worri bale ma ki woni da banna ifiro akasu wayo ku ya safti sambata ho ya guys haga sai ufanne ki yalle dufa ufanni satilen ada rangi sunni da kabjechu akasu ya wakka ku ya safti ti anka siti habisan namni undino rakkoon jiru taate bakka yes nu tayar musaabillee maka dhufte leenca guurte san keessa obboleessa kee bira guyyaa jimaata dhuf geemii qabu ya safti jayi jimaata jira sanbata saftii akka nafne
Maaki ibsaan uffata argeeffate taanaan 00 si baasna. Rakkoon hin jiru. Maal rakkoon jira? Anis baay'een uffadhee ta'a. Indee? Saturday jechuudha isaa buritti. Yosi wajji jira. Naa taatan barra jedheeraan awwala. Maal? Sa'aatii 4. Sa'a 4 guys guyyaa satti sa'a 4 irratti. Adabbiin keenya adabbii qaba geemni keenya isin galee. Yoo ani immoo wadhee ibsaan suuraa kiyya akkanatti hojjisiisee saayiboonni isaa suuraa xiqqaa hojjetanii isa duubaan deemanii inni immoo suuraa guddaa kana hojjete isaan dura deemaa jechuudha. Viidiyoo waraabee post godha. Facebook irratti illee TikTok irratti illee. Ani immoo tishartii suuraa isaa uffadheetiin miila qullaa deema akka inni jeetti. Ajaa'iba. Yaadannoo wajjin. Kana fakkaata adabbiin keenya jechuudha. Yaa ergasii rakkoon hin jiru. Miila qullaa deemuun kan keessuun yeroo muraasa keessatti kophee san akka yeroo dhufe sii godha jedhee waadaa galee jira. Jalaan hambisiin kaasan illee. Ayi gaasaniif baname yeroo akkasitti deemtu ani immoo yeroo muraasatti miila qullaatti deemtu san dhufee kophee anaa si uwwisaa jee. Jeeha! Nuti sodaa wajji jirra jedhaa rakkoon. Subhanallah. Mada gammade siidumatti. Eenyu akkana jee? Musaaf ga'a. Ayyee musaaf jabaadhu. Abbaan veegan abbaa feetee waliin ta'a rakkoon hin jiru. Garuu warri taaptaabii koppiliinkii guyyaa san koppiliink taaptaabii keessan raanfatin ashee. Rakkoon hin jiru gaasa. Tapha waan normaal waan ta'eef. Cinqamina baay'ee Taabileen fataa jennee. Kuni rakkoon hin jiru. So eenyu jechuun adabbiin anis yoo adabame gammadaan adabamaa innis yoo adabame gammadaa adabamu waan ta'eef normaalidha ishini akkasitti fudhadha. Akka gootan isintu beeka kaa guuttan ko. Dhaamsi abbaa gadaa isin waame. Isin waamnee jira guys. Beeksisaa garuu hundi keessanuu beeksisuu qabdan. Soddaa keenya si waliin jira jetti caantuun illee. Wanti soddaa wajjin geemii ajaa'ibaa ta'a. Yaa geemii ajaa'ibaa ta'a akkas jennee yaanname. Walaa beesti geemii ta'a argeena. Illuutti illee ni himadha yaa illuu. Ini hasilnya coba, ini ada sini tuh memang beka, ada nu cuma gora. Ini mata isat tilu. Anak le jodoh desa ini naik guys. Ini ada gara-gara kurung aja. Ilun mas ndufe. Abshira nam ninja. Siyaasiin. Inji juruan fedha abbaan fedha waan fedha ijoollee inji juru guys sodaatina guyyaa saftiidha. Yaa. Abbaan fedha waan fedha haasa'uu dhimma isaaniitti dhume. Amallee goona. Nuti faamilii qabna, faamilii teenyaa jira. Namni jaalatu qabna, abbaan fedhe wacus waan fedhe jirus nu galchu nuti nu ilaallatu nuti naman iyyuuf deebisaan qabnu isin galee. Ana ni iyyanii beena qabdan taadha. Maalik duba. Bakka profiles ni tolchee siin dhaxxamna. Yaadaan jira Facebook irratti illee beeksifadhu laata? Facebook irra maaltu jiran? Maaltu jira Facebook irra gahaatti faamilii makeenna asitti.
Garuu adabbiin viidiyoo ni poosota achiinis namni waan laaluuf jechuudha. Adabbiin akkuma qawwasii poosota. Maal wayya laata fe'eenyu? OMN itti mee annaawusi godhu laata? Moo BBC wayya? Isi BBC sun hin ta'u. BBC no si haasawa. Seetuma haasawu eegalee amma fa'a. BBC nama yoo dhageetti hime safti irraa gisee hunda na poosota. Guyyaa saftii gahee beellamaa qaba ibsaa hojiiyoon itti himadhe saftii hunda na poosota jechuudha. Amma dura akkasii na poosota na godhee maali BBC kun maal BBC wajji maal qabdanna gisee hunda poosota na godhee jechuudha. Rakkadhe karaa bisaan jalaa na baase dhiisitti hin dhaqu amma. Yoo akkana dubbiin jajjaba fakkaatti gaasi namni lakkoofsa aljaziiraa qabdan keessaan na ergaame. Dawwaluu qabaanillee. Aljaziiraa araba dawwaluu qaba gaasi. Lakkoofsa keessaan na erga. Bakka ati jechuun OMN BBC kanneen qaban miidiyaa biyya keessa OMN warra boqqolloo sanfaan dawwaladha. Akkuma barbaadetti gaayis obsaa yoo jiraatte hojjedhu ishii. Diiran bari'a. OMN dawwaladhaaf jiru. Kan OMN na erga. Beeksifamuu qaba kiyyallee maal abbaa isaati. Yoo kanan dalayin. Akka maraati. Naman dhaban illee inshallah achi. Sodaatiin guyyaan ganaa guyyaa guddaa qabna. Guyyaa guddaa qabna ammoo marsaa firaas achi keessa soqadha dafee jedheeti. Soqodhu guyyaa hedduu qabda waan ta'eef qoqopheeffadhu fira. Qallaali annama qallaali miti qoqopheeffadhu gurnaa siimee jiran. Bada biillee gaafadhu postaa godhu Facebook isaa irratti. Ara dilas hin barbaachisu. Quraati qophaa'u sirra jiraata. Dhiisi sallee gaafachuu qaba. Maal yoo wilii takka naa ulee hin jiraan silaa mootummaa keenna maal qaba. Wilii takka naa oolu dhugaa. Albichuu koo goota koo. Eessa jirta sii dawwala. Akkasii bayan sii dawwala. Jaalaan jira baru. Tiktokii fi irratti beeksifadhu laata post godhadhu laata. Moo istoorii keemoo. Keessum mirga keetti rakkoon hin jiru. Istoorii godhachuun nama jiraata dhiisa. Barbaachisu waraana dila san deemuun hin barbaachisu. Istoorii godhaa isin post godha. Faamiliin post godhaa isin ani istoorii godhadha. Fi piroofaayilaa hiyyan jijjiirradha. Badi shimallis illee itti gabbuusu. Zamoona shimallis fa'aa baala jira jedhani. Barazarii kee tokko dawwalaa achiin itti haadha qoolu. Meekaappiin dibadhu gaayis akkumatti dhufa. Hayi wanti kasaaruuf hin jiru maallaqa. Yoo meekaappii dibadhe. Duqeetii kasar koko duqeetii biyya kasara. Daakuu biyya waa meeqa kasaruun qaburee gaayis fuuluma dhiqadhee dhufuun haawuyya. Dammoo na wallaala ibsa shaanii meekaappii dibadhe. Maakii taa'een eega guyyaa geemii keenya hin badamu. Meekaappii dibadhee itti dhufu. Maakii tana beekaa tabiraa eega jechuudha. Sammuuta haftee jirti jiree baalaa jira. Intawaa kamatti hin dhufayyaa jira. Intala sodaattee haftee jedhee tara sila. Kanumatti hin dhufaa guys. Hin barbaachisu. Meekaappii dibadhoo keetti sun immoo maal taate namni waan hafidee dhufee ona wallaalaa maal taate ati hamma siistama kanaan namoosisuu barbaaddeet ilaali. Naa ganee bara. Intala amaaraa tokkoon hin taphatu jira jaanii Oromoo natti hashiddu.